Gede. Eh? Nah, namin jud. Kamera kayo. Sena. Selamat. Selamat aja. Sena. Lama mau ngerudi. Banyak kata terbelah. Kamera nera. Ala sini. Tika na hanali shenu da. Muka shita na rin yung shenu. Kalenyo juga. Shita na. Sering kerja dulu dia bisa. Na shita yang kada anjir. Shita yang kada de te nami shenu. Itu kan. Tidak waktu yang kamu. Sharing godanya. Bagaimana kan nufti? Sharing godi meme. Nui jolle mana ida Jeddah kisah di karena kata jiru. Shumezi Jeddah kisah akan jiru. Sharing no godi. Sesena. Jolle silam menggunakan mo sharing no goda meme namati. Jarris je bisa niat ke sharing goda no tejo. Mana ida Jeddah kisah di karena kata jiru. Wanci matu Muhammad Mudi bisa nurra gaya ti. Nani enggak si bana gertan. Rada mau sini. Sinto potiga sini. Boleh pada diganya. Boleh pada pun. Share godi. Share no goda tikiya. Boleh pada kode. Share no goda. Bagaimana kan nuftani? Nama kamu Share no goda meme silam mengku meme. Ida Jeddah kisah di kan nu ramai refer ragal lekani. Enggak ada sekarang mau mana kerja wainat fakada. Masya Allah sih najar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ida Jeddah kisah di baji betu. Ramai naga share nu goda. Messi sekarang kun me share goda ti. Namun dulu biasa. Kita kan nafsu lewat pun dah orang. Kumpul nama tara. Waalaikumsalam. Ayuh. Oh my gosh. Absira imboina. Nuya daina. Doa itu mungkin karaka. Indi deh. Karat tu mayo. Mayo taruh. Ya? Mayo hulu karat. Tidak ada ini. Meme share nu gura sih sedang kun. Nanti saat itu share nu gudi meme. Difaham? Jujur jalan itu untuk rekan itu masih channel ni baka. Wallahi. Harga orang karat tu mana? Hulu na fakir semua. Gana ko so nam no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gan dufta warri dufta kuni namni to ko ngun nama kuran ku dari share nu ko ame me rabbi jala. Share nu goda me. Share nu goda. Betul gitu kuda nu. Betul aku mau terus masih ini. Ila majra. Masya Allah, tabarakallah. Warri duftan bagana gan duftan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamatan Kenya. Idde jirtan utti. Nagaf jalali Kenya sembira nu fakakabu. Isi warri jirtan umo namni tokko memena o kudan dadabden nama shanif. Share nu goda. Syakir akhir rakam aja. Namoota baay'eetu akka keessatti miidhamnee rakkannee dararaa baay'ee nurra gahaa jira. Amma immoo isa kanaan duraati achi ta'ee gariin of fudhee kan of ajjeesaa jira nu biraa. Kaleessa amma namni tokko nu biraa bakka aariidhaan mataan isaa baafatee jechuudha. Amma amma keessa galee kan of fudhetu jira. Boodarra isin himna. Isin warri keessa jijjiirtan kun meeme shirri nu gurguraa meeme rabbi jiraati. Gariinis kaanis of fudhaaf ta'a. Anarraa kaasee jechuudha. Amma gidduu kana nu baasan nuti anaan eenyuyyuu nabsii ofii fedhaan jiru. Kanaaf iyyuu kanuma sagalee seeruma kana simbiraan gaane deemna odeemne isaadha see. Abbaan duu ilmatu jira hambaduu maqaan jedhe acaaduu. Haasaa jiru namni kan shirri nu gurguraa meeme rabbi jiraati.
share nu godha wallahi adawaan cima saatiif kan nu qabanne rumne nafsii keenya dhabaa jirra keessatti asa qayyamne jechuudha cinqiidha ka waggaa ji'a furii ka waggaa ji'a lama waggaa ji'a sadii nu keessa jira firdii tokko maleedha kan akkanatti asa qayyamaa jiru uffata saamunaa waan arge waan hin qabneedhaaf jechuudha ummanni kan wallahi kan ufajjiisaa irratti caalaa jira garii bataan babbaafate finni sitti agarsiisuu dandeenya gariin hidhaatti jira amma deemnee viidiyoo isaa isinitti qabuu dandeenya gariin immoo kan ufajjiisa isas kun footoo isaa yookiin immoo viidiyoo isaa jira gadi isinii dhiisuu dandeenya amma jechuudha kanaaf iyyuu mee share nu goggoraati cinqii nurra gaa jiru kana isinumti nu bara silas waan nuuf godhamatu hin ta'in rabbi waan nuuf godhu du'aa nu gootu horii bakka maa inni yaada se hin deemna wallahi akkanatti asa qayyamne jiraachuu keenya irraa duuniyaa isa inni du'e haara galfate waan ta'eef duuniyaa haara galfate sagalitti isii kana immoo isin biraan gaggaanne kaane rakkoon qabu deemne kanaaf iyyuu share nu goggodhamime Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleessa kan koo tokko kan isin dubbachiisu yookiin immoo kan yaada kennatutu jira anaan booddee walitti deebina ammasumatti immoo nagaan mee sanaa hordofa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan keenya idil addunyaa irratti argamtan bakka jirtan nagaan keenya sana qaqqabu nu ammallee asuma jirraa isiniin jechuudha seenaa bakka margaa jirtan kun shimeesii makkaan keessatti argamna kanaafuu innaan seenaati share nu godha yeroo illee hin qabnu dhimma xiqqoo si rakkoo nu qunname rakkoon silas nu qunnamaa ta'a ibsachaa deemna jechuudha barbaanneeti ma seenaa share nu godha seenaa namni tokko nama yoo xiqqoo ta'e dirqama keessan baachuu qabdu nama 4 nama 5 itti karaa messenjeriitiin Facebook namaatti share nu godhaati sagalee keenya kana nama biraan nu ga'a nu gargaaraa isiniin jechuudha seenaa rakkoo jabaatan mudachaa jira rakkoo cimaa kan duraarra rakkoon dachaa nutti ta'e rakkoo dhimma lubbuuti rakkoo gasniin jennu rakkoo dhimma lubbuun jiraachuu dhabne jirra amma sadarkaa lubbuun keenya badiisaa irra ga'ee jira waan ta'eef sa'aatii kan akka seentanii nu qaqqabdanuu akka duwarraa nu baraartanuu isiniin jenna isin malee waan qabnu seenaa mee ammallee hin seennee namni mallee nama xiqqoodha seenaa Sena. Malah harus bayar kau salam karena karena itu balik. Sena ultima. Balik mai itu. Sena kuno akkuma argitan ammaan dura guyyaa 2-3 dura viidiyoo tokko waraabnee turre Facebook kana ta'uu baatus akkuma kanatti mana dukkana kana keessa jirra ture kan gubbaa kooti kunis ilmaanuma Oromoo ilmaan Itoophiyaati fuuldurri koos dudduubni kan koos akkuma argaa jirtan kan ijoollee ilmaan Itoophiyaa ture nu qaqqabaa isiniin jechuudhaa fi magara dhimma keenyaatti deemna namman gisees nan kun dafaati shirshir godhaame adara qananiidhaaf waan kana rabaan isinitti fakkaate wallaahi gadda gurraacha uffannee jirra akkuma nu agartan kan gadda gurraachaan haguugamnee jirra namni nu biratti kunoo lubbuu isaa dhabee jira nutillee lubbuu keenya dhabuuf deemna namni akka jirutti mataan baafatee jechuudha kan waggaa ji'a 4 hidhamee jira akkuma boleessi koo ammas ni ibsee ka'e kan waggaa ji'a 2 jira yoo xiqqoo ta'e namni ji'a 8 gadi as keessa jiru waan ta'eef namni mataan isaa jijjiiramee sadarkaa du'aaraan of ga'ee jira kan du'es jira sana akkuma nama dubbate suuraati isinii maxxansina viidiyoo isaallee kana booda gasinii dhiisuun mala ammaan dura viidiyoo isaa ga'ee poostii kanaan duratti gasinii dhiisuu dhabuu kootiif dhiifaman si gaafachaa seenaa ammallee hin seenne seenaa Sebenarnya
Seenaa hin baatti sirgadhaa. Main baik itu mati. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jecha nagaan kan bakka ma jirtu isin agahu ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa kan sagalee kiyya kana dhageessan bakka jirtanutti nagaan kiyya isin qaqqabu isin jecha nagaa isin gaafachaa akkuma argitan warra deebi'ee yeroo isinitti gubuu osoo hin taane bakki kun mana hidhaa Shumeesii Makkaati bakki itti argamnu kun dhimmi keenya dhimma lubbuun jiraachuu dhabnee jirra asitti dararamne hidhamne aafiyaa qaama keenya hirranne uffannaa dhabne qilleensa addunyaa dhabne uffannaa dhabne qilleensa addunyaa dhabne sanaanuu immoo dhimma lubbuun jiraachuu argachuuf dhabnee jirraa isiniin jechuudha akkuma amma duraan ammaan duratti isin ibsaa ture kan fudhe jira kan ofirraasuu deemu jira ammaan dura kaleessa guyyaa kaleellee kunoo akkasitti ija keenya duratti isiniin jechuudha osoo kadhatamuu kan hodhee of rarraase amma yoo wanaa nuti dararaan tokko tokko reebichi sintu qudheedhaan reebichi nurratti raawwachaa jira namni nurraa gadi ba'e bakka inni itti hidhamu bakka inni itti raqamee mirgi isaa sarbamu bakka inni itti rukutamu bakka inni itti toorchi godhamu hin beennu kanaafuu jennaan namni nu biraa du'aa jira du'ee jiras jira nutis of ajjeesuu deemna namni jaallatee of hin ajjeesu namni gaafa addaa'ee jedhe yeroo mataan isaa toorcha'ee yeroo mataan isaa dhaqee biizii ta'e jechuudha namuma aqilii qabu nama nagaa duraan aqiliin isaa guutuu jedhamutuyyuu sadarkaa kanaatti deemaa jira adara nu qaqqabaa sagalee nuu ta'a mana kana keessaa nu baasaa qilleensuma addunyaa yaadne qilleensa addunyaatti nu baasaa sagalee nuu ta'a as keessaa nu baafadhaa bakka jirtanutti obboleessa keenya obboleetti keenya haadhowwan keenya abboolii keenya bakka jirtanutti sagalee nuu ta'a isiniin jenna adara bakka jirtanutti nu qaqqabaa sagalee keenya nama hundatti nu rassalaa isiniin jechuu barbaanna hangama kootiin xumuradheera boodallee isinii deebi'aa obboleessa kiyya tokkottan isinii kennaan illee yaada isaanii dabarfata jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha seenaa ijoolleen Oromoo hundi keessan suni mana hidhaa Jiddaa Shumeesiitii seenaa maal ishee nu godhaa kamaali dhaamsa keenya boonaaf osoo hin taane waan biraatiif miti dhimma keenya dabarfachuu isinitti as baane rakkoo keenya fa'aa isin ibsachuu fi waan akkanaa isin jecha seenaa mee waan seenaa dhagamaa jiraatu yookiin godhaa seenaa mee ta'a seenaa gamaa ishee nu godhaa yaafi wallahi rakkoo guddaa keessa jirra rakkoo nu guutees laaltanii iyyaa gartii nama meeqaan ta'e nu bira du'aa jira kanaas viidiyoodhaan isin gallakkisu waan ta'eef seenaa mee wantoota keessan Yola gamara te lo cosa da barresa. Share nu godhaa ijoollee yaada keessan nu barbaannaati invite isin goona halaas bas seenuu dandeessanii isin hunduu Mul'ataa. Seenaa dha. Dhaamsa kana share nu godhuu dandeessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawal beenuuf kawal hin beenne deejirtan nuti nagaan keenya simbira nuuf agawu jechuu. Annaa baay'ee dararana keessatti nu ragaa jira. Asaa keenya gara muddina itti fufna jechuudha. Kaleessa guyyaa xinnaati jechuudha. Xinnaa kaleessa namichi tokko kan nu keessaa baay'ee tokko maraatee aqilii isaa dhabeetu jira. Hundi keenya yoo aqilii hin qabnu jechuun akka isaan taane ammallee jechuudha malee. Yeroo meeqa yaalii ajjechaa ofirraan ga'ee ture yeroo meeqa baasnee as garatti yeroo kenninu gadi baasanii yookiin rukutanii yookiin maal godhanii ammas fidanii nutti deebisu ammas akkuma kana fuunee yeroo itti kennine ammas gadi baasu yaalii ajjechaa ofirraan ga'aa jira booddee mootii nu gaafachuudhaaf isinii nuufii keenyaaf iyyuu mataa dhaabne irraa innaan hojjenne gaafanne ayi rakkoon qabuun fayyaa maaloodha dhanii ammas yookiin marfee tokko waraannanii fidanii nutti deebisu. Achi boodatu makkanee dhamuu guyyaa 3-4 booddee baafnee turre guyyaa kaleessaa akka kana sa'aatii 4:00 ganamarraa jechuudha. Sa'aatii halkanii gaa uummanni akkuma jirtanu gariin rafaa gariin asumaaf achi kana keessaa gariin mataa isaa biizii ta'ee yaada kana tafkiira waan hundatti gatii jiruu fi sa'aatii 4:00 bicuusii innaa uummanni boqotee gadi ciciisu jechuudha. Inni immoo deemee baxxaaniyaatti qaccee isaa baafatee jechuudha.
achi isa baafatee ammaama macarrashaa keessa deemee gixxamma godhee ofitti dhee achi irraa kan ammaama bishaan shaaworii galchamu jiru achirratti gixxam godhee of rarraasee mucaan tokko akkuma dhiqqaa yeroo inni ammaama deemu inni du'ee ka'ee jechuudha. Achi gaafa du'u dhufee ummata kaasee kun namicha akkanaa kun of ajjeeseera meeqotta dafaa qaqqabaa gaafa nuun jennee deemnu yeroo deemnu keessa jiru nabsiinsaa. Waan keessatti hafe seenee miillaaci caccabaa tokko jira millaacitti dhahinnaa morma isaarraa kunnu achirraa booddee askarii waamnee maal jennee askarii gaafa dhufu eenyutu dura argee eenyutu dhaqeettii baasee eenyutu kun amma siqaa'een jechuudha tokko tokkoon keenyaan gadi nu baaftee utuu nu rukuttuu jechuudha amma naa ishitti ajjeesee jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama 120 mana tokko keessa irra namni 120 tokko adamaa nama tokko irratti godhee ajjeesuu hin danda'a hin ajjeesu yoo maal ta'e iyyuu jechuudha. Isinuma ajjeesee amma nu himtanutti mana kana keessaa isin baatanu isa duraanii irra jechuudha. Amma immoo tasfaa keenya nu jala dhaamsani. Ana akka mataa kootiitti eenyuma namichichi yoo fudhee jedhamu bakka na jalaa badeera tasfaan koo waan hundiyyuu jechuudha. Maaliifi ganaa nuyi ijoolleedha jenneetu eeggannu ganaatu nuyi maal jennee eeggannu yeroo kana keessaa baane waa meeqa sichi nu eeggata ganaa akka namaa kana bakka makiinaa bitannee maana kamii ijaarrannee jiraannaa haadha manaa fuunee warra gaarii fuunee ilmaan akkamii arganna jenneetu jennu kaleessa namichi kaleessa callama akka mataa kootiitti callamaa natti naqee jechuudha. Kanaafuu asgarri akka dhufanuun taraa nuti qaqayyaramanii abbaa ajjeesoo himtanuu malee jedhanii asii nu dabaddabaa jiru kana sagalee nuu ta'a gariin immoo maalitu isa du'e nu wayyaa jedha gariin kan of ajjeechuudhaaf erga ni bahee ka'ee jiru kan akka isaatti of ajjeesuudhaan nu qabne jira fidee isinitti agarsiisuu danda'a mucaa sana jechuudha amma maaliifi akkana saqaayyamaa jiraachuu keenyarraa bakka hundi nan sagalaagala jedheetu anis akka mataa kootiitti akka kaleessaa rukutamee caccabee dhumuu korra jechuudha anis ituun akka isaa du'e jedheen ture ofii kootiif jechuudha. Kanaafuu kun sagaleen kun isin bira nuuf ga'u sheerii nu godhaati adara akka qaldiitti ilaalinaati amma tasa nuti ta'e eegasii illee bakka ammoo mircaa booddeetti yoo rabbi nu baasee yoo rabbi nu laaffise ammoo mircaa booddeetti jedhaa turre amma immoo akkaan bara kanaatti jechuudha tasfaan nurratti duuchamee jira nurratti nutti duudee jira jechuudha. Kanaafuu kana isin bira ga'achuu barbaanne sagalee nu ta'a adara sagalee nu ta'a. Baay'ee tokko cinqamnee jirra. Inni nu mana hidhaa keessatti dararamaa jiru hanqannaan deebisanii uleedhaan achirratti jarri waan barbaade quuftee dhuddee maal jettee dhuftee jechuudha. Miskiina keessatti oola bireetii jala qabame irratti dhufanii haala rukutaa nurratti baru jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko gaddaa jirra. Baay'ee tokko naasuu qabna. Jawaalee seekaan yoo nurraa guuranii fixanii seekaan yoo akka gaaxamii dhoffanne see tokkittii kana tafte amma tokkittii kana see kana yoo deemoo shaana itti guutannu yoo qabnu akka namni shaan hin guutanneedhaaf immoo iddee shaana nu jalaa cufanii waan godhan dhabanii fattashanii isa kaan nama nurraa guuranii dadhabanii jechuudha iddee shaana itti guutamu immoo maal godhanii deebisanii mabraatii isa nu jalaa cufanii. Kanaaf iyyuu adaraa uummata Oromoo adaraa dhiifamaa wajjiniin adaraa du'a isnu karadhaa iddee jirtan nuti deebisaas immoo sagalees immoo nuutaa adara rabbiidhaati nuyi amma utuu rabbii namicha kana sababa kaleessa nuti hin goone egaa mircattii kana booddee inshaallah nama galleennee du'aa dhumatti jirra isinis akkasiin nu kadhataa jirtanu abdannee dhumataa jirra jechuudha. Kaleessa namichi kaleessaa yeroo akkana nu godhu immoo tasfaan akka mataa kootiitti hundumni anaaf inni jarri tokkuma. Kanaafuu baay'ee tokko ofitti gaddaa jirra jechuudha. Adara dhiifamaa wajjin du'aa bareechaa nu kadhadhaa sagalees immoo bareechaa nu ta'an isin jechuu barbaada. Akkasumas obboleessi kan koo mucaa Oromtichaa obbolaa kan kooti mucaa Baalee Roobeedha. Kan achitti argamu amma isaanii salaamataa jala qabbala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dubbadoo keematu. Osoo iyyinu osoma iyyu lubbuun haa ba'u. Yoo du'a ta'e seenaan dhalaaf haa ta'u. Yoo du'a ta'e seenaan dhalaaf haa ta'u. Ani gadhiise hidhaa shumeessi biyyi koo Jimma. Ani gadhiise hidhaa shumeessi biyyi koo Jimma. Su'uudii deemuun nurratti hin baane sirratti hin baane waggaa 50. Dafii nu galchinu azabini yaa ilmoo nama. Anis gadhiise hidha biyya Su'uudii hidhaa shumeessi biyyi koo Walloo. Yaa ilmoo namaa nu galchi maalo. Anis gadhiise hidhaa shumeessi biyyi koo Hararge. Ani hidhaa keessa waggaa 2 ture waa meeqa fida osoo dalage. Anis gadhiise hidhaa shumeessi biyyi koo Baale. Anis gadhiise hidhaa shumeessi biyyi koo Baale. Kan biyyaa bahe hannaaf hin yaane dalagachuuf malee. Yaa ummata keenya way dhimma kana akka nu laaltan akka hin dogongorre. Yaa ummata keenya way dhimma kana akka nu laaltan akka hin dogongorre. Kan hidhaa jiru kun maraatuudhaan kun uf ajjeesuun kun maraatee aada.
yaa warra hidhaa isinii ga'ee isin haa galchu mootiin keessan muraasa. Yaa warra hidhaa isinii ga'ee isin haa galchu mootiin keessan muraasa. Walii gallaa koottaa walii galle yaa ijoollee Oromoo walii gallaa koottaa walii galle gaafa asii galle hojjennee argannaa dalaynee farramnee galfannaa hin deemnu jenne. Dalaynus ni milkoofna dhiiroo maal rakkanne farramnee galfannaa hin deemnu jenne. Qotannus ni milkoofna dhiiroo maal rakkanne dachee Oromiyaa irraa maal hin dhabne farramnee galfannaa hin deemnu jenne. Furdisnus ni milkoofna daldalus ni milkoofna horsiisnus ni milkoofna dhiiroo maal rakkanne farramnee galfannaa hin deemnu jenne. Dacheen Oromiyaa badima maal qabdi dagarra facaasisee biqilchi. Ani kanumaan ka akka tasaatti akka tasaatti jawaala argannee jawaala yuun argannu jawaala tokkoon fayyadamna. Akka tasaa kanaa yoo dho'isinee akkasitti jiraanna tasa argantaanaan nu harkaa fuudhan dhiiroo. Kana waan ta'eef qophii ittiin qabnuudhaaf malee akka gaarii miidhama kennaa fi cinqii kenna silaa akka walalootti gadhiisuu dandeenya. Kanaaf hundi keessanitti akka dhagaamu akka sheersheer nu gootan hadaraa dhumaa jirra. Ka'ammas ka du'e malee ka'ammas osoo jiru du'e ka qalbiin dhibame ka keessaan dhibame hedduu namaattu jira dhumaa jirra waliigalatti akka sheersheer nu gootan akka har'aa boru keessatti nu argitanii sheersheer nu gootanii gargaarsa nuuf taatan isiniin jenna dhiifama waliin. Egaa ilmaan Oromoo qophiin keenya addaa kana fakkaata. Orrumti galtanii alhamdulillah baay'eedha kan nu jala seentanii isinumti meemee kan ammoo deebitanii sheer nu gootanii kunumti nugaa baay'ee sodaan guddaa isa nurra ga'eera wallahi sodaan baay'ee isa nurra ga'ee jira akka kanaan itti fufee ammallee deebiftee nu rukutti taanaan anis jireenyaan barbaadu akka mataa kootiitti jechuudha maaf anas qaayyaama hundee bakka nan tagalagala haran galfadha jechuudha waan tokko maa cinqii Kanaafuu Rabbi na baasanii akka baane ambaasiin dhufee illee kaleessa ilmoon namaa isaa keessatti du'e jechuudha. Saree du'e namni dhufee nuun jira jechuudha. Maaliif kanas rakkoo ambaasii qabna jenneetu. Mee kamiifiyyuu sheerri nu godhaati sagalees nu taati ifamaa wajjiniini. Mee qophii biraatiin immoo footoo isaatiif immoo viidiyoo isaa qopheeffannee feesbuukii biraatiin isinitti deebina. Ammasitti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sena. Lama mangrove. Sharing godanya. Bagana garnofte. Sharing godi meme. Nu ijoollee mana hidhaa Jiddaa keessaati kan rakkataa jiru. Shumeezii Jiddaa keessadha kan jirru. Sharing nu godi. Sesena. Ijoollee isin lamman kun immoo sharing nu godha meme namatti. Jarris deebisanii akka sharing godhanu jechuudha. Mana hidhaa Jiddaa keessatti kan rakkataa jiru. Waan cimaatu Muhammad Modee biseen irra ga'eeti nani engadas bana gartan Share godi. Share no goda tikiya share no goda bagana ganuftani Sharing nu gura meme sila mau meme. Ida Jiddaa keessaati kan nu warra reef irra galle kaane. Engada sakkanuma waan agarta wayinat fakkaata. Mashallah seenaa jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ida Jiddaa keessaati. Baay'ee beektu. Rambayna ga share nu goda mesi zara kun me share goda tin namni nu fias se Ito kan nafti mele wala kullu dan. Kumpuna mutara. wa alaikum salam Ayyo. Oh my gosh. abshira imboyna nu ya daina
Doa itu mungkin karena Ini deh. Kartu mau yo. Ya? meme share nu gugura sing sadang kun. Nanti saat ko share nu gudi meme. Ifama. Jachur jalan itu untuk rekan itu masih channel nih bakal. Wallahi. Harga nak kartu di bisa. Kudu na fadil itu mah. Gana ko so sawa so nam non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana ganu ta wori duftan kuni. Namni to kongo nama kurang kuda di share nu kuda meme rabbi jara. Share nu kuda share nu kuda share nu kuda meme. Share nu kuda. Betul gitu kuda nu. Betul Aku mau terus mas ini. Ila majra. Masyaallah tabarakallah warri duftan bagana gan duftan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamatan kenya idde jirtanutti nagaaf jaalalli kenya simbiranu faqaqabu isi warri jirtanu mo namni tokko memena o kudan dadabdan nama shanif sheri no godan namoota baay'eetu akka keessatti miidhamnee rakkannee dararaa baay'ee nurra gahaa jira. Amma immoo isa kanaan duraati achi ta'ee gariin of fudhee kan of ajjeesaa jira nu biraa. Kaleessa amma namni tokko nu biraa bakka aariidhaan mataan isaa baafatee jechuudha. Amma keessa galee kan of fudhetu jira. Boodarra isin himna. Isin warri keessa jijjiirtan kun meme sheri nu gurguraa meme rabbi jiraati. Gariinis kaanis of fudhuudhaaf ta'a. Anarraa kaasee jechuudha. Amma gidduu kana nu baasan taanaan eenyuyyuu nabsii ofii fedhaan jiru. Kanaafiyyuu kanuma sagaleen seeruma kana simbiraan gaane deemne saadha see abbaan duu ilmatu jira hambadu maqaani jedhe acaadu Asa giru na sheri nu gurguraa meme rabbeedhaati sheri nu godhaa wallahi adda waan cimaa isaatiif kan nu qabannee dhumne nabsii keenya dhabaa jirra keessatti asa qaayyaamne jechuudha cinqiidhaan ka waggaa ji'a afurii ka waggaa ji'a lamaa waggaa ji'a sadii nu keessa jira firrii tokko maleedha kan akkanatti asa qaayyamaa jiru uffata saamunaa waan arge waan hin qabneedhaaf jechuudha uummanni kan wallahi kan of ajjeesaa irratti caalaa jira garii bataan babbaafatee finnee sitti agarsiisuu dandeenya gariin hidhaatti jira amma deemnee viidiyoo isaa isinitti qabuu dandeenya gariin immoo kan of ajjeese isas kun footoo isaa yookiin immoo viidiyoo isaa jira gadi isinii dhiisuu dandeenya amma jechuudha kanaaf iyyuu mee sheri nu goggoraati cinqii nurra gahaa jiru kana isinumti nu bara silas waan nuuf godhamatu hin ta'in rabbi waan nuuf godhu du'aa nu gootu horii bakka maa inni yaada see hin deemna wallahi akkanatti asa qaayyaamnee jiraachuu keenya irraa duuniyaara isa inni du'e haara galfate waan ta'eef duuniyaara galfanne sagalitti isii kana immoo isin biraan gaggaannee kaane rakkoon qabu deemne kanaaf iyyuu sheri nu goggodhamime Egaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleessa kan koo tokko kan isin dubbachiisu yookiin immoo kan yaada kennatutu jira anaan booddee walitti deebina ammasumatti immoo egaan mee sanaa hordofa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan keenya idila duniyaa irratti argamtan bakka jirtan nagaan keenya sana qaqqabu nu ammallee asuma jirraa isiniin jechuudha seenaa bakka margaa jirtan kun shimeesii makkaan keessatti argamna kanaafuu innaan seenaati sheer nu godha yeroo illee hin qabnu dhimma xiqqoo si rakkoo nu qunname rakkoo silas nu qunnamaa ta'a ibsachaa deemna jechuudha barbaanneeti ma seenaa sheer nu godha seenaa namni tokko nama yoo xiqqoo ta'e dirqama keessan baachuu qabdu nama 4 nama 5 itti karaa meseenjariitiin feesbuuka namaatti sheer nu godhaati sagalee keenya kana nama biraan nu ga'a nu gargaaraa isiniin jechuudha seenaa rakkoo jabaatuun mudachaa jira rakkoo cimaa kan duraarra rakkoon dachaa nutti ta'e rakkoo dhimma lubbuuti rakkoo gasniin jennu rakkoo dhimma lubbuun jiraachuu dhabne jirra amma sadarkaa lubbuun keenya badiisaa irra ga'ee jira waan ta'eef sa'aatii kan akka seentanii nu qaqqabdanuu akka duwarraa nu baraartanuu isiniin jenna isin malee waan qabnu
seenaa mee mallee seennee namni mallee nama xiqqoo la seenaa. Seenaa. Malah harus bayar kau salam karena karena itu balik. Seenaa ol deemaa. Balik balik. Seenaa kunoo akkuma argitan ammaan dura guyyaa sadii dura viidiyoo tokko waraabnee turre feesbuuka kana ta'uu baatus akkuma kanatti mana dukkana kana keessa jirra ture kan gubbaa kooti kunis ilmaanuma Oromoo ilmaan Itoophiyaati fuuldurri koos dudduubni koos akkuma argaa jirtan kan ijoollee ilmaan Itoophiyaati.